carraanaa kannuudhaaf galatoomaa jecha wantoonni baay'een nageenya wajjin wal qabatee wanni baay'een kee ture. Ani kaniin dhufee Harargee baarraa'ee keessattuu miseensonni caffee kaan kakaasan irra baay'een dhageettiidhaani nutichi keessa. Kanaaf nageenya rakkoon nageenyaa Harargeedhaaf ajandaa guddaadha. Nuti kan duula nurra banaa jiru mootummaa naannoo Somaaleeti. Liyyuu Haayilii naannoo Somaaleeti. Mootummaa jechuudha ummaticha osoo hin ta'in mootummaa naannoo Somaaleeti. Kana kan nu jechisiisu keessattuu aanota godina Harargee ba'aa keessa jiran gara aanota jaharratti naannoo daangaa sanirratti miidhaa garaagaraa kan geessisaa jiru Liyyuu Haayilii waraana naannoo Somaaleeti jechuudha. Kunis miidhaa gama kanaan ga'e wajjin qabatee dubartiin teenya isaaniin gudeedamaa jirti. Dubartii teenya gudeedaa jiru Liyyuu Haayilii naannoo Somaalee. Qabatamaan dubartiin sababa kanaan miidhamtee hospitaala Harar Hiwoot faanaa jiru jira. Kanaaf rakkoon isaan gama kanaan geessisu jiran ummanni naannoo sanii dubartiin naannoo sanii godaanaa jiru. Manni barumsaa cufamee jira. Buufata fayyaa keenya dawaachi keessa jiru keessaa gabbaasanii naannoon Somaalee ifiif dawaatti galfatanii nama kutaa 2-3 barate keessa galchanii buufata fayyaa keenya keessatti ummanni keenya tajaajila argachaa jiru. Qabatamaan yoo kakaasnu taate aanaa Gursum buufata fayyaa Santalaa kan jedhamu yeroo ammaan tanaa dawaan keenya keessaa gabbeeti dawaa isaaniitti naqanii nama kutaa 2-3 barateen tajaajila ifii argachaa jiru jechuudha ummata keenya achirraa buqqaasanii. Kana yeroon kun godhamu federaallichi jira. Naannoo daangaa kanarratti yeroo miidhaan garaagaraa kun ga'u federaalli ilaalu jira agaru jira. Nuti kan naannoo keenya irratti miidhaan geessisaa jiru mootummaa naannoo Somaalee akka jiru ta'e federaallinis nu ilaalu jira yaadachuun qaban. Maaliif yoo kajannu taate yeroo mootummaan Somaalee qaamni waraana isaanii daangaa bal'ifachuuf jecha alaabaa deemanii dhaabu jiran federaalli dhaabbatee ilaalu jira. Akka itti ilaalu jirus yeroo ummanni keenyatti gaddeeme keenyaan dhaabbaddu jaamaa jira. Achi dhaabbataa garuu isaan kana keessa daangaa bal'ifachuu jiranii alaabaan dhaabbachuu jira. Amma aanota jahaan Harargee ba'aa keessatti aanaa Mayyuu Mulluqqee Araddaa 8 seenuutti jiru naannoo keenyaan tajaajila argachuutti jiran. Aanaa Cinaaksan Araddaan 8 seenamutti jiru tajaajila argachaa jiran. Akkaatuma saniin aanota hunda keessatti aanaa Qumbii Araddaan 6 seenamutti jiru tajaajila argachaa jiran. Qabamee jira jechuudha kun naannoo Somaaleetiin alaabaa isaaniitiin federaalli agaru jira laalu jira. Maali nuti federaalizimiin nutiif shamshiyaa federaalaa jalatti akkamiin miidhamna nuti? Maaliif nu laale federaalli odoo isaan jiraniiti? Harargee lixaas yoon ka fudhannu taate Bordodde irratti Liyyuu Haayilii qabatamaan dhukaasa banu jiru harka qabameeti amma to'annaa galee to'annaa jala jiru. Liyyuu Haayiliin waraana Somaalee harka qabamee federaalli harkaa qaba yeroo ammaan tanaa kana makiinaadhaan isaanii duula banu jiru. Makiinaadhaa wajjin qabamee jechuudha. Kanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurratti xiyyeeffatama? Lafti nuti kunnee kanneen hin jirtu daangaan nuti isaanii bal'ifnu hin jiru. Kanaaf xiyyeeffannaan naannoo kanarra jiru naannoon keenyaas akkamiin ilaalu jiru inni bal'aan hojjetamaa akka jirus ni garra miidiyaanis ni hordofa. Kanaaf mootummaan Somaalee olaantummaan seeraa nuti naannoon keenya kabaju kan isaan hin kabajne kophaatti maali? Yeroo amma duraa caffee amma duraa irra kaasaa turree jira. Yeroo caffee irra nuti kaasnu hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma dheedumsaati walitti bu'insa bishaaniitu nu hunjaamaa ture. Deebi'ee rakkoon sanii hiikkachuu dhabuudhaanii har'aan tana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Sadarkaan uummanni Harargee amma irra jiru inni guddaan kana. San bira dabaree bara araddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiru bara magaalitti amma Baabbilees araddoota hanga qabatanii magaalaa Baabbilee barbaadu jiru. Aanaa Qumbiidhaa araddoota 6 qabataniitiin magaalaa Minoo barbaadu jiru. Gursumiis akkasuma Cinaaksaniis akkasuma. Kanaaf rakkoo hammaataa kana
Kanaa jol qabatee miidhaan saba keenyarra ga'u jiru dubartiin gudeedamu jirtu gochaan suuqannee isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru haalli mattaawaqaan naannoo Oromiyaa ittiin dalaynee jira jechuudha. Amma uummanni Cinaaqsan Jijjiga keessa dabareeti kan magaalaa guddittii godinaa dhufu. Mattaawaqicha san qabachuu isaanii yoo argan taate odaa bicha laaluu liyyooyiliin Somaaleeti. Kana mattaawaqaan kun akkana hojjetamne godhanii miidhaa garaagaraa dubartii babbareeduu laalanii nama torba nama maaliin gochaa suuqannee isaa irratti hojjechuu jiran. Akkamii usuu dandeenya osoo rakkoon kun jiru. Ani rakkoo akkanaa kana godinaatu hin gabaasne moo maaliif hin hiikkannee lubbuu namaati dhimmicha waan ta'eef jecha. Tanaaf gochi suuqannee isaan araddoonni 32 ta'an ka Harargee ba'aa keessatti tajaajila argachuudhaaf rakkoon garaagaraa irra ga'u jiru kun an akkamitti ilaalamaa federaalli hoo osoo arkuu maaliif waliin nu laalaa maaliif waliin nu dhiisaa iddoon akkanatti isaan irratti rakkoo gaggeessaa jiran kun nu jidduu jira federaalli maaliif waliin nu dhiisa maaliif waliin nu laala maaf hiikkachuudhaaf olaantummaan seeraa nuti qabanyu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali. Tanaaf walqixxummaan nuufi Somaalee jidduu jiru waan rakkoo qabu na fakkaata akka kiyyatti dura deemamu jira. Guyyaa guyyaan alaabaan isaanii dhaabbatamu jira. Tanaaf naannoo kanarratti an akkamitti ilaalamaa federaallinis akkamiin nu ilaalaa jira wanni juusan rakkoo hammaataadha kun ilaalamu qaba jechuudha. Dhimma daangaa kanarratti mana keessaatii kan yaadi dhihaateeru hin jira. Dhimmi kun ajandaa guddaa akka ta'e hundi keenya iyyuu nu hubanna. Haa ta'uuti immoo garuu dhimmi daangaa kun dhimma nu waliin oolee buleerudha. Rakkoo har'a dhalate akka haaraatti rakkoo har'a uumame osoo hin ta'in waggoottan 20 darbaniif nu waliin oolee buleeru nu waliin jiraachaa tureerudha dhimmi daangaa. Naannoon keenya naannoo hunda wajjiniin naannoo wal daangessu naannoo hundaan naannoo marfamee jirudha. Yeroo hunda ajandaa ta'uunsaa waa'een daangaa dhimma hafu miti. Naannoo hunda wajjiniin wal daangessuun yoo irratti hojjenne nuuf carraa guddaadha. Yaaddoo osoo hin ta'in carraa guddaadha. Hamma suni dhufutti hamma sana bira geenyutti garuu immoo xaarii baay'ee dhamaatii baay'ee argaa jirra. Gama daangaa kanaa mootummaan naannoo Oromiyaa hojii bal'aa waggoottan darban kana keessatti hojii bal'aa hojjechaa dhufee jira. Rakkinoota baay'ee hiikaa dhufeera. Haa ta'uuti garuu uumama isaarraa kaasee dhimmi daangaa kun ammas akka salphaatti dhimma nurraa citu miti. Wanti hubatamuu qabu. Maaliif? Carraa ta'ee naannoo hunda wajjinii wal daangessine. Garaagarummaa haa qabaatu iyyuu malee bakka hundatti naannoo hunda waliin ajandaa qabna. Ajandichi garaagarummaa bal'inni isaa fi gadi fageenyummaa rakkinichaa garaagarummaa iddoodha iddootti haa qabaatu malee hunda wajjin ajandaa qabna. Maaliif ajandaa ta'a? Dhimmi lafaa dhimma jiruuf jireenya uummataati. Dhimmi lafaa madda isa guddaa dinagdeeti eenyuuf iyyuu. Kun immoo hanguma baay'inni hawaasaa dabalaa deemu fedhiin lafarratti jiru hanguma sana dabalaa deemu. Kanaaf dhimma yeroo tokkotti yeroo barbaanne kana keessatti torban kana dhimmi kun haa dhumu dhumuutu irra jiraata jennee akkasitti murteessine keessaa deebi'uu dandeenyu miti dhimmi daangaa. Hamma danda'amaa ta'etti karaa nagaa ta'een mariidhaan karaa bishina qabuun dhimma har'aa duwwaatu hin ta'in dhimma karaa boruuf nu fayyaduu danda'uun hunda waliin irratti mari'annee hiikaa deemuun immoo barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti miidhaan nurra ga'uu dhamaatiin hin jiru jechaadhaaf miti. Garuu faayidaan nuuf fulla'aa ta'eef kan nu baasu kami jennee sanarratti xiyyeeffannaa addaatiin dhimmi daangaa kaaniif ajandaa ta'uu dhiisuun mala. Nuuf garuu ajandaa guddaadha, hojii manaa guddaadha waan ta'eef dhimma yeroo gabaabaattis nurraan cinne waan ta'eef
yoommoo sirnaan hoogganuu baanne balaan inni qabu miidhaan inni qabu guddaas waan ta'eef ummata nu marsee jiru hundaa waliin wal dhabne ummata nu marsee jiru hundaa waliin gamaa gamanaan ganamaa galgala walitti dhukaasaa jiraachuun nuuf hin malu nuuf hin ta'u. haa ta'uuti immoo garuu uummatarra miidhaan itoo ga'u waan nuti nagaa barbaanne duwwaaf inni kaan itoo hin barbaadin akka sanatti haa hojjennu miti faayidaa keenya waliiniif gamaaf gamanaan deemee mirga uummata kanaa eegsisuudhaaf bifa bishina qabuun tasgabbii qabuun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ergaan kana jedhee dhimma daangaa kanarratti rakkinoonni garaagaraa jiru. Hiikuu keessattis yeroo gallee ilaallu wantoonni rakkoo ta'an tokkoffaa ajandaa tokko yeroo dhalate sana keessatti dafnee kutuu dhabuun keenya dafnee yeroodhuma sana ajandaa sana cufuu dadhabuun keenya hanguma ooshinee bushine oolee bule turu deemee walitti kuufamee rakkoo nutti fidaa jira. Rakkoon tokko kana. Fakkeenyaaf naannoo Somaalee waliin rakkoon nu mudate maali? Nuti hin tasgabbeessina jennee miti hojii kana kan jalqabne. Nutu inisheet godhe isa dhumaaf haa hiiknu waa'ee daangaa kana. Ofirraa haa kun uummanni daangaarra jiru yaadda'aa jiraachuun qabu. Uummata daangaarra jiru otoo hin ta'in mootummaan naannoo keenyaas hin yaadda'a waan ta'eef. Iddoo tokkotti rasaasni tokko guudhu ka'u qalbiin keenya achi jira daangaa sanarra waan ta'eef. Qalbiin keenya hanga daangaarra oolee bule hojiin keenya nu harka jiru baay'eetu nu harkaa badas waan ta'eef haa kunnu jenneetitti galle nutu jalqabe. Jalqabuu duwwaa ton ta'in yaada fala ta'uu danda'an qabannee garee dhimmi ilaallatu waliin anis ji'oota 3 darban kana keessatti yeroo 5 deddeebi'een jira. Irratti mari'annee jirra. Marii sasalphaa ton ta'in halkaniif guyyaa fixu. Rakkinni jiru maali daangaa kana keessa? Tokko referendamiin bara 1997 gaggeeffame sagalee uummataatiin akka adda ba'u taasifame yeroodhuma sanatti battaluma uummanni sagalee kennetti gargar baasanii bulchiisa itti hundeessanii bushuu dhabuun akkasitti tursiisuun har'a rakkoo fidee jira. Intaane baay'een isaa hanga ammaattis wanti gaariin jiru aadaadhaanis yoo ta'e darbee rakkina uumamni irratti fe'e rakkoo bishaanii fi marga irratti al tokko darbee wal dhaba malee hawaasni kun uummanni kun diinummaa waliin qabu walirraan qabu jibba walirraan qabu. Rakkoo uumamni itti fe'e irraa ka'e yeroo wal dhabu wal dhabees akkatti immoo waliin mari'ate hiikus hin beeka. Sana bira dabarree nutti dabarree uummanni dhiiga akka wal dibu goona taanaan hin ta'u. Kun akka hin taane immoo of eeggannoo cimaadhaan kan nuti hojjetaa jiru. Kanas ta'e immoo nagaa uummata naannoo keenyaa eegsisuudhaafis hamma humni danda'ettis irratti hojjetamaa ture hojjetamaa jira. Wanti falanuu ta'u akkuma sila jedhe walitti dhufeenya uummatootaa cimsuuf fala isa dhumaa karaa ta'uu danda'uun yaannee irratti hojjechuu nagaa uummata kana eegsisuudhaafis uummata kana ijaaruu qaama nageenyaa keenya cimsuun nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eegsisuu humna danda'u sana cimsuun sana qofa otoo hin ta'in badii qaqqabeefis qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Amma badii kana keessatti yoo akka nama dhihootti beekna yoo taane dhugaadha nurras rakkoon ga'ee jira. Karaa yaadamee hin beekne karaa ta'ee hin beekneen gama sanaanis rakkoo guddaatu qaqqabee jira. Rakkoo guddaa qaqqabee jira. Gama sanaanis nuun eenyu keenya iyyuu hin fayyadu. Eenyurraa yoo ta'e iddoo kamiyyuu yoo ta'e namni tokko du'u miti dhiigni nama tokko dhangala'uu hin qabu. Nun fayyadu waan ta'eef. Haa ta'uuti garuu kana keessatti gochaan seera alummaa karaa kamiin iyyuu haa ta'u gama kamiin raawwataman seeratti dhiyaatanii akka gaafatamuu qaban
seeraanis gaafataa jirra dhiyeessinee jirra. Walii gallee hojjennamuu jennu miidhamaa miti. Itoo uummanni miidhamuu ilaalaa miti waan ta'eef. Sana keessatti hojii seeraan alaa kan raawwatu seeraan akka inni gaafata. Taasisaa deemuunis barbaachisaaf dirqama waan ta'eef dhimmoota kana hundaa akka hojii tokkotti qabannee dhimma seeraan laalamuu qabu, dhimma waliigalteedhaan laalamuu qabu, dhimma nageenya wajjinii wal qabatanii jiranis akkamitti falasa dhumaa fiduu dandeenya. Har'a qofa otoo hin ta'in boru kan jedhu ija kanaan ilaallee kan irratti hojjetaa jirru ta'uu umasaa ibsuudhaa fi kabajamaan miseensa caffee keenyaas dhimma kana sirriitti hubannee tasgabbii guddaaf of eeggannoo guddaadhaan haa ta'uuti immoo garuu karaa itti fala fiduu danda'uun wal cina dhaabbannee wal deeggaruudhaan irratti hojjenne rakkoo daangaa qabnu bakka bakkatti amma rakkoo iddoo tokko lamaa otoo hin ta'in rakkoo akka waliigalaatti qabnu akka hojii guddaa tokkotti fudhanne akkamitti hiikuu qabna kan jedhu hojii keenya manaa isa guddaa tokko waan ta'eef ija kanaan yoo laallee dhimma daangaa kana yoo akkasitti ilaalletu gaarii ta'a jenneeti kan yaadnu. Kabajamoo fe'aayii carraa naa kennuudhaaf galatoomaa jechaa wantoonni baay'een nageenya wajjin wal qabatee wanni baay'een ka'ee ture. Ani kaniin dhufee Harargee baarraa'ee keessattuu miseensonni caffee kaan kakaasan irra baay'een dhageettiidhaani nuti achi keessa. Kanaaf nageenya rakkoon nageenyaa Harargeedhaaf ajandaa guddaadha. Nuti kan duula nurra banaa jiru mootummaa naannoo Somaaleeti. Liyyuu Haayilii naannoo Somaaleeti. Mootummaa jechuudha ummaticha osoo hin ta'in mootummaa naannoo Somaaleeti. Kana kan nu jechisiisu keessattuu aanota godina Harargee ba'aa keessa jiran gara aanota jaharratti naannoo daangaa sanirratti miidhaa garaagaraa kan geessisaa jiru Liyyuu Haayilii waraana naannoo Somaaleeti jechuudha. Kunis miidhaa gama kanaan ga'e wajjin qabatee dubartiin teenya isaaniin gudeedamaa jirti. Dubartii teenya gudeedaa jiru Liyyuu Haayilii naannoo Somaalee. Qabatamaan dubartiin sababa kanaan miidhamtee hospitaala Harar Hiwoot faanaa jiru jira. Kanaaf rakkoon isaan gama kanaan geessisu jiran ummanni naannoo sanii dubartiin naannoo sanii godaanaa jiru. Manni barumsaa cufamee jira. Buufata fayyaa keenya dawaachi keessa jiru keessaa gabbaasanii naannoon Somaalee ifiif dawaatti galfatanii nama kutaa 2-3 barate keessa galchanii buufata fayyaa keenya keessatti ummanni keenya tajaajila argachaa jiru. Qabatamaanis yoo kakaasnu taate aanaa Gursum buufata fayyaa Santalaa kan jedhamu yeroo ammaan tanaa dawaan keenya keessaa gabbeeti dawaa isaaniitti naqanii nama kutaa 2-3 barateen tajaajila ifii argachaa jiru jechuudha ummata keenya achirraa buqqaasanii. Kana yeroon kun godhamu federaallichi jira. Naannoo daangaa kanarratti yeroo miidhaan garaagaraa kun ga'u federaalli ilaalu jira, agaru jira. Nuti kan naannoo keenya irratti miidhaan geessisaa jiru mootummaa naannoo Somaalee akka jiru ta'ee federaallinis nu ilaalu jira yaadachuun qaba. Maaliif yoo jennu taate yeroo mootummaan Somaalee qaamni waraana isaanii daangaa bal'ifachuuf jecha alaabaa deemanii dhaabu jiran federaalli dhaabbatee ilaalu jira. Akka itti ilaalu jirus yeroo ummanni keenyatti gaddeeme keenyaan dhaabbaddu jaamaa jira. Achi dhaabbataa garuu isaan kana keessa daangaa bal'ifachuu jiranii alaabaan dhaabbachuu jira. Amma aanota jahaan Harargee ba'aa keessatti aanaa Mayyuu Mulluqqee Araddaa 8 seenamutti hin jiru naannoo keenyaan tajaajila argachuutti hin jiran. Aanaa Cinaaksan Araddaan 8 seenamutti hin jiru tajaajila argachaa hin jiran. Akkaatuma saniin aanota hunda keessatti aanaa Qumbii Araddaan 6 seenamutti hin jiru tajaajila argachaa hin jiran. Qabamee jira jechuudha kun naannoo Somaaleetiin alaabaa isaaniitiin federaalli agaru jira laalu jira. Maali nuti federaalizimiin nutiif shamshiyaa federaalaa jalatti akkamiin miidhamna nuti? Maaliif nun laale federaalli odoo isaan jiraniiti? Harargee lixaas yoon ka fudhannu taate Bordoddee irratti Liyyuu Haayilii qabatamaan dhukaasa banu jiru harka qabameeti amma to'annaa galee to'annaa jala jiru. Liyyuu Haayiliin waraana Somaalee harka qabamee federaalli harkaa qaba yeroo ammaan tanaa kana makiinaadhaan isaanii duula banu jiru makiinaadhaa wajjin qabamee jechuudha.
Tanaaf nuti addatti naannoo keenya maaliif nurratti xiyyeeffatama? Lafti nuti kunneen kan hin jirtu daangaan nuti isaanii bal'ifnu hin jiru. Tanaaf xiyyeeffannaan naannoo kanarra jiru naannoon keenyaas akkamiin ilaalu jiru inni bal'aan hojjetamaa akka jirus ni garra miidiyaanis ni hordofu. Tanaaf mootummaan Somaalee olaantummaan seeraa nuti naannoon keenya kabaju kan isaan hin kabajne kophaatti maali? Yeroo amma duraa caffee amma duraarra kaasaa turree jira. Yeroo caffeerra nuti kaasnu hoggansi naannoo keenyaattis akkaataan itti ilaalaa ture rakkoo qaba. Dhimma dheedumsaati walitti bu'insa bishaaniitu nuun jaamaa ture. Deebi'ee rakkoon sanii hiikkachuu dhabuudhaani har'aan tana sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Sadarkaan uummanni Harargee amma irra jiru inni guddaan kana. San bira dabaree bara araddoota qabataman kana bira dabareeti magaalitti aanaa barbaadu jiru bara magaalaa. Magaalitti amma Baabbilee araddoota hanga qabatanii magaalaa Baabbilee barbaadu jiru. Aanaa Qumbiidhaa araddoota 6 qabataniitiin magaalaa Minoo barbaadu jiru. Gursumiis akkasuma, Cinaaksaniis akkasuma. Tanaaf rakkoo hammaataa kana wajjin qabatee miidhaan saba keenyarra ga'u jiru, dubartiin gudeedamu jirtu, gochaan suukannee isaan hawaasa keenyarra ga'u jiru, haalli mattaawaqaan naannoo Oromiyaa ittiin dalaynee jira jechuudha. Amma uummanni Cinaaksan Jijjiga keessa dabareeti kan magaalaa guddittii godinaa dhufu. Mattaawaqicha san qabachuu isaanii yoo argan taate odaa bicha laaluu liyyooyiliin Somaaleeti. Kana mattaawaqaan kun akkan hojjetamne godhanii miidhaa garaagaraa dubartii babbareedduu laalanii nama 7 nama maaliin gochaa suukannee isaa irratti hojjechuu jiran. Akkamii usuu dandeenya osoo rakkoon kun jiru. Ani rakkoo akkanaa kana godinaatu hin gabaasne moo maaliif hin hiikkannee? Lubbuu namaati dhimmicha waan ta'eef jecha. Tanaaf gochi suukannee isaan araddoonni 32 ta'an ka Harargee Bahaa keessatti tajaajila argachuudhaaf rakkoon garaagaraa irra ga'u jiru kun an akkamitti ilaalamaa? Federaalli hoo osoo arkuu maaliif waliin nu laalaa? Maaliif waliin nu dhiisaa? Iddoon akkanatti isaan irratti rakkoo gaggeessaa jiran kun nu jidduu jira federaalli. Maaliif waliin nu dhiisa? Maaliif waliin nu laala? Maaf hiikkachuudhaaf? Olaantummaan seeraa nuti kabajnu maalii kan isaan kabajuu dhaban maali? Tanaaf walqixxummaan nuufi Somaalee jidduu jiru waan rakkoo qabu na fakkaata akka kiyyatti. Dura deemamu jira. Guyyaa guyyaan alaabaan isaanii dhaabbatamu jira. Tanaaf naannoo kanarratti an akkamitti ilaalamaa? Federaallinis akkamiin nu laalaa jira? Wanni juusan rakkoo hammaataadha kun ilaalamu qaba jechuudha. Dhimma daangaa kanarratti mana keessaatii kan yaadi dhihaateeru hin jira. Dhimmi kun ajandaa guddaa akka ta'e hundi keenya iyyuu hubanna. Haa ta'uuti immoo garuu dhimmi daangaa kun dhimma nu waliin oolee buleerudha. Rakkoo har'a dhalate akka haaraatti rakkoo har'a uumame osoo hin ta'in waggoottan 20 darbaniif nu waliin oolee buleeru nu waliin jiraachaa tureerudha dhimmi daangaa. Naannoon keenya naannoo hunda wajjiniin naannoo wal daangessu. Naannoo hundaan naannoo marfamee jirudha. Yeroo hunda ajandaa ta'uunsaa waa'een daangaa dhimma hafu miti. Naannoo hunda wajjiniin wal daangessuun yoo irratti hojjenne nuuf carraa guddaadha. Yaaddoo osoo hin ta'in carraa guddaadha. Hamma suni dhufutti hamma sana bira geenyutti garuu immoo xaarii baay'ee dhamaatii baay'ee argaa jirra. Gama daangaa kanaa mootummaan naannoo Oromiyaa hojii bal'aa waggoottan darban kana keessatti hojii bal'aa hojjechaa dhufee jira. Rakkinoota baay'ee hiikaa dhufeera. Haa ta'uuti garuu uumama isaarraa kaasee dhimmi daangaa kun ammas akka salphaatti dhimma nurraa citu miti. Wanti hubatamuu qabu. Maaliif? Carraa ta'ee naannoo hunda wajjinii wal daangessine. Garaagarummaa haa qabaatu iyyuu malee bakka hundatti naannoo hunda waliin ajandaa qabna. Ajandichi garaagarummaa bal'inni isaa fi gadi fageenyummaa rakkinichaa garaagarummaa iddoodha iddootti haa qabaatu malee hunda wajjin ajandaa qabna. Maaliif ajandaa ta'a? Dhimmi lafaa dhimma jiruuf jireenya uummataati. Dhimmi lafaa madda
isa guddaa dinagdeeti eenyuufiyyuu. Kun immoo hanguma baay'inni hawaasaa dabalaa deemu fedhiin lafarratti jiru hanguma sana dabalaa deemu. Kanaaf dhimma yeroo tokkotti yeroo barbaanne kana keessatti torban kana dhimmi kun haa dhumuutu irra jiraata jennee akkasitti murteessine keessaa deebi'uu dandeenyu miti. Dhimmi daangaa hamma danda'amaa ta'etti karaa nagaa ta'een mariidhaan karaa bishina qabuun dhimma har'aa duwwaatu hin ta'in dhimma karaa boruuf nu fayyaduu danda'uun hunda waliin irratti mari'annee hiikaa deemuun immoo barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti miidhaan nurraan ga'uu dhamaatiin hin jiru jechaadhaaf miti. Garuu faayidaan nuuf fulla'aa ta'eef kan nu baasu kami jennee sanarratti xiyyeeffannaa addaatiin dhimmi daangaa kaaniif ajandaa ta'uu dhiisuun mala. Nuuf garuu ajandaa guddaadha, hojii manaa guddaadha waan ta'eef dhimma yeroo gabaabaattis nurraan cinne waan ta'eef yoo immoo sirnaan hoogganuu baanne balaan inni qabu miidhaan inni qabu guddaas waan ta'eef ummata nu marsee jiru hundaa waliin wal dhabne ummata nu marsee jiru hundaa waliin gamaa gamanaan ganamaa galgala walitti dhukaasaa jiraachuun nuuf hin malu nuuf hin ta'u. Haa ta'uuti immoo garuu uummatarra miidhaan etoo ga'u waan nuti nagaa barbaanne duwwaaf inni kaan etoo hin barbaadin akka sanatti haa hojjennu miti. Faayidaa keenya waliiniif gamaaf gamanaan deemee mirga uummata kanaa eegsisuudhaaf bifa bishina qabuun tasgabbii qabuun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Ergan kana jedhee dhimma daangaa kanarratti rakkinoonni garaagaraa jiru. Hiikuu keessattis yeroo gallee laallu wantoonni rakkoo ta'an tokkoffaa ajandaa tokko yeroo dhalate sana keessatti dafnee kutuu dhabuun keenya dafnee yeroodhuma sana ajandaa sana cufuu dadhabuun keenya hanguma ooshine bushine oolee bule turu deemee walitti kuufamee rakkoo nutti fidaa jira. Rakkoon tokko kana. Fakkeenyaaf naannoo Somaalee waliin rakkoon nu mudate maali? Nuti hin tasgabbeessina jennee miti hojii kana kan jalqabe. Nutu inisheet godhe isa dhumaaf haa hiiknu waa'ee daangaa kana. Ofirraa haa kun uummanni daangaarra jiru yaadda'a jiraachuun qabu. Uummata daangaarra jiru otoo hin ta'in mootummaan naannoo keenyaas hin yaadda'a waan ta'eef. Iddoo tokkotti rasaasni tokko guudhu ka'u qalbiin keenya achi jira daangaa sanarra waan ta'eef. Qalbiin keenya hanga daangaarra oolee bule hojiin keenya nu harka jiru baay'eetu nu harkaa badas waan ta'eef haa kunnu jenneetitti galle nutu jalqabe. Jalqabuu duwwaa ton ta'in yaada fala ta'uu danda'an qabannee garee dhimmi laallatu waliin anis ji'oota 3 darban kana keessatti yeroo 5 deddeebi'een jira. Irratti mari'annee jirra. Marii sasalphaa ton ta'in halkaniif guyyaa fixu. Rakkinni jiru maali daangaa kana keessa? Tokko referendamiin bara 1997 gaggeeffame sagalee uummataatiin akka adda ba'u taasifame yeroodhuma sanatti battaluma uummanni sagalee kennetti gargar baasanii bulchiisa itti hundeessanii bushuu dhabuun akkasitti tursiisuun har'a rakkoo fidee jira. Hin taane baay'een isaa hanga ammaattis wanti gaariin jiru aadaadhaanis yoo ta'e darbee rakkina uumamni irratti fe'e rakkoo bishaanii fi marga irratti al tokko darbee wal dhaba malee hawaasni kun uummanni kun diinummaa waliin qabu walirraan qabu jibba walirraan qabu. Rakkoo uumamni itti fe'e irraa ka'e yeroo wal dhabu wal dhabees akkatti immoo waliin mari'ate hiikus hin beeka. Sana bira dabarree nutti dabarree uummanni dhiiga akka wal dibu goona taanaan hin ta'u. Kun akka hin taane immoo of eeggannoo cimaadhaan kan nuti hojjetaa jiru. Kanas ta'e immoo
nagaa uummata naannoo keenyaa eegsisuudhaafis hamma humni danda'etti irratti hojjetamaa ture hojjetamaa jira. Wanti falanuu ta'u akkuma sila jedhe walitti dhufeenya uummatootaa cimsuuf fala isa dhumaa karaa ta'uu danda'uun yaannee irratti hojjechuu. Nagaa uummata kana eegsisuudhaafis uummata kana ijaaruu qaama nageenyaa keenya cimsuun nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eegsisuu humna danda'u. Sana cimsuun sana qofaa otoo hin ta'in badii qaqqabeefis qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu. Amma badii kana keessatti yoo akka nama dhihootti beekna yoo taane dhugaadha nurras rakkoon ga'ee jira. Karaa yaadamee hin beekne karaa ta'e hin beekneen gama sanaanis rakkoo guddaatu qaqqabee jira. Rakkoo guddaa qaqqabee jira. Gama sanaanis nuun eenyu keenya iyyuu hin fayyadu. Eenyurraa yoo ta'e iddoo kamiyyuu yoo ta'e namni tokko du'u miti dhiigni nama tokko dhangala'uu hin qabu. Nun fayyadu waan ta'eef. Haa ta'uuti garuu kana keessatti gochaan seera alummaa karaa kamiin iyyuu haa ta'u gama kamiin raawwataman seeratti dhiyaatanii akka gaafatamuu qaban seeraanis gaafataa jirra dhiheessinee jirra. Waliigallee hojjennamuu jennu miidhamaa miti. Itoo uummanni miidhamuu ilaalaa miti waan ta'eef. Sana keessatti hojii seeraan alaa kan raawwatu seeraan akka inni gaafatamu taasisaa deemuunis barbaachisaaf dirqama waan ta'eef dhimmoota kana hundaa akka hojii tokkotti qabannee dhimma seeraan laalamuu qabu, dhimma waliigalteedhaan laalamuu qabu, dhimma nageenya wajjinii wal qabatanii jiranis akkamitti falasa dhumaa fiduu dandeenya. Har'a qofa otoo hin ta'in boru kan jedhu ija kanaan ilaallee kan irratti hojjetaa jirru ta'uu umasaa ibsuudhaa fi kabajamaan miseensa caffee keenyaas dhimma kana sirriitti hubannee tasgabbii guddaaf of eeggannoo guddaadhaan haa ta'uuti immoo garuu karaa itti fala fiduu danda'uun wal cina dhaabbannee wal deeggaruudhaan irratti hojjenne rakkoo daangaa qabnu bakka bakkatti amma rakkoo iddoo tokko lamaa otoo hin ta'in rakkoo akka walii galaatti qabnu akka hojii guddaa tokkotti fudhanne akkamitti hiikuu qabna kan jedhu hojii keenya manaa isa guddaa tokko waan ta'eef ija kanaan yoo laalle dhimma daangaa kana yoo akkasitti ilaalletu gaarii ta'a jennee